Asham daawwattoota keenya kabajamtoota keenya raasa qophii gabaabaa tokko isiniif qabannee dhufneera. Barnoota keenya kana akkuma eegallee jirretti boqonnaa lammaffaa kana amma eegalu keenya tokkoffaa xumurra jira. Namni boqonnaa tokko kan hin ilaalle yookaan kan hin hubanneef ta'e ifuuta deebitanii liinkii keenya jalatti argachuu dandeessu. Asham teek jettanii yoo seentan ni argattu. Amma boqonnaa lamarraa kan eegalu ta'a planning function hajoo kana karoora baasuu irratti kan xiyyeeffatudha boqonnaan kuni. Isa kana takka takkaan gadi fageenyaan kan laallu ta'a. Planning encompasses defining yeroo jennu karoora baasuun kanneen asii gadi kana dabalata. Kanneen as jalatti amma argatu kan isaan kanneen kana kan dabalatu ta'a jechuudha. Isaan kana tokkoon isaanii yoo ilaallu ta'e the organization's objective or goals. Kaayyoo yookaan galma gahiinsa dhaaba tokkoo planningiin kana dabalata tokko. Kaayyoo yookaan galma gahiinsa dhaaba tokkoo kan godhu planningiidha. Akkasumas establishing an overall strategies and strategy waliigala hundeessu overalls hundeeffata strategy akkaataa itti deemu dhaabbatni isaa san jechuudha. And developing a comprehensive hierarchy of plan to integrate and coordinate. Waliigala kaayyooleetii fi walitti dhufeenyaa fi walgita kan ta'e wan planning nuti baafnu sun integrate fi coordinate kan ta'e planning kennaanii jechuudha. Wantoota action nuti hojjennu wajjin planning san yeroo coordinate godhatu. And it is concerned with ends. Bu'uura isaatirra kan maal jedhu what is to be done. Maal godhuu qabna kan jedhu bu'uura isaatirra kan dhuma isaatirra jechuudha kan jedhamu jechuudha. Yoo kana maal godhuu qabna jechuun jechi isaatu planningii keessa maal godhuu qabna jedhamu tokko yoo kan ka'u ta'e karoora baasuudhaaf adeemsa keessa seenee jechuudha. And with means akkasuma meeshaadhaanis how it is to be done. Maal godhuu qabna jenneemi kanaan kaaniin ammoo akkam godhuu qabna kan jedhu ta'a jechuudha. Akkam godhuu qabna how it is to be done. Akkam godhuu qabna with means meeshaaleedhaan. Akkam yeroo godhan wanta takka akkam godhuu qabna yoo kan jedhu hin taane meeshaadhaan wanti takka akkam akka godhamtu. Maal godhuu yoo kan ta'u ta'e karooraan kan sammuu keenya itti baafne itti adeemsifnu jechuudha. And the nature and the importance of planning kana ilaallaas gadi kanatti ibsa ni goonaa fi nature and importance of planning uumamaanii fi barbaachisummaa planningiti. In essential nature of planning irraa yoo kan eegallu ta'e the contribution of plan to be purpose and the objectives. Kaayyoo fi karoora yookaan kaayyoo fi kaayyoodhaaf kaayyeeffachuun bu'aa inni qabu kan nu agarsiisu. Kaayyoo fi kaayyoo kaayyeeffachuun contribution inni qabu kan ilaallu ta'a jechuudha. Every plan and its supporting plan in a organization contribution to the achievement of the organizational purpose and objectives. Kaayyooleen dhaabbata keessa jiru gariin isaa kaayyoo nama gargaaran milkeeffachuuf contribute kan godhan jechuudha. Kaayyoolee isaan support godhu karoora isaan support godhu every plans kan support isaan godhu bu'aa isaaniif yookaan milkii isaaniif godhu kan barbaadatan ta'a jechuudha. Kaayyoon kaayyeeffachuun bu'aa inni qabu keessaa tokko. And the planning is justified when it is enabled to achieve the objective and the purposes. Akkasuma kaayyoon wanni bahuuf kaayyoo baafannee kaayyoo san kan justify yookaan baafannuuf jechuudha. Kan inni nuuf irra bahuuf
kaayyoo baafannee fi isa qofa yoo kan milkeessine qofate enable yoo kan goonu justify yoo kan goonu ta'e objective inni purpose keenya san planning jechuun ni dandeenya. Maaliif namni gari kaayyuma karoora baaseetu karoora gidaan gidirra taa'u qofa yoo kan ta'u ta'e umaa kun gaafiifis deebiin ta'uu jechuudha. Karoorri wanni bahuuf yoo milkeessine qofaa fi wanta waraqaa irratti barreeffame sana suniif contribute sahaa jechuudha. And the others primacy of plannings. Primacy of planning jalqaba karooraa. Jalqaba karooraa kanarratti karoora osoo hin baasin dura jalqaba wanni godhamuu qabu. Planning preceded all other managerial functions. Waan hunda dura karoora kan baasu yookaan karoora baasu dursa. All as a managerial function hunda dura planning kan dursu ta'a jechuudha. Other managerial functions are performed to facilitate the achievement of goals set in the planning processes. Karoora keessa kaayyoolee baafameef milkeessuuf adeemsa karooraatii fi gochoota hooggantootaa ni barbaachisu. Managerial functioning wanta kana milkeessuudhaaf karoora kana achieve godhuudhaaf akkasuma planning san process godhuudhaaf eenyu barbaachisa? Hooggantoonni baay'ee kan dura barbaachisanii primacy of planning keessatti jechuudha. Jalqaba karoora baasuun duratti wanni nu barbaachisu isaan kana. And the others, the pervasiveness of plannings. Karoora bal'isuu irratti kan xiyyeeffatu. Planning is a function of all managers. Planning tokkoon hooggantootaati. Planning baasuun all managers regardless of the levels. Adeemsa sadarkaalee ittiin baasanii keessatti kan baasu eenyu managers jechuudha. Performed by every managers. Hooggantoota fedheenu hoogganaa taanaan kan karoora baasuudhaaf yookaan karoora tumuu qabus isaa fi isa ta'uu qabaachuu bal'isee kan baasu yoo ta'e. Okay, the others efficiency of planning. Karoora gahaa, karoora limit qabu, karoora extravagance hin qabne, karoora balanced ta'e baafachuu qabna. The efficiency of plan is measured by in the amount is contribution to the achievement of purpose and objectives. Bu'aa argamsiisuudhaaf achieve kan godhamu purpose and objectives. Cost and unsought consequence of the formulating and implementing the plans. Akkasuma baasii gatii irratti maallaqa irratti kan dhiibbaa implement godhu kan ilaalamu jechuu asirratti. Plan are efficient. Karoorri gahaa yoo ta'e barbaachisaadha. If they achieve their purpose at a reasonable cost. Yooniif sababaan bahe. Wanni hundi sababaan yoo baate planning hin baate jechuudha. Reasonable hin baate. Wanni reasonable hin baate purpose taati. Planning taati. Akkasumas time or money or product. Yeroonis maallaqnis oomishnis gaappii isaati irratti yoo hambootee efficiency of planning hojjechuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mani irratti haa jennu qarshii 10,000 dhaabbata keenyaaf baafnee dhaabbanni keenya sun baajanni inni barbaadu qarshii 9,000 yookaan 8,000 yoo kan ta'u ta'e nuti 10,000 dhaabbatichaaf baafne. Dhaabbatichi kun osoo hojjetu qarshii 8,000
ol kudhan kan qabannee turre kudhan irraa isin 8 irraa fayyadaman. Inni kun efficiency of plan jennaan. Maaliif karoora keetii daran kan gahaa ta'e jechuudha. But kuma kudhan osoo barbaachisu qarshii kuma 14 kan fixu yoo ta'e it is extravagance, it is an efficiency of plans jennaan jechuudha. Plaansii akkasiisaniin. Can be also measured in individuals and group certifications. Dhuunfaanis ta'ee groupiin akkasumatti kan measure godhamu jechuudha. Efficiency of planning osoo nama dhaabbatatti hin ta'in dhuunfaanaan illee kan itti planning isaa efficiency ta'ee fi kan hin ta'in ni jira jechuudha. Okay, the importance of plannings. Barbaachisummaa karooraatti. Barbaachisummaa karooraa yeroo jennu it is a minimize. Barbaachisummaan isaa tokko maali? Minimize risk and uncertainty. Fuuldura waan hin beekne waan nu dhufaa deemu waan hin beeknee fi balaa tasaa ni xiqqeessa karoora baasu. Karoora baaftee waan ta'eef karoorri san xiqqoo riskii fi uncertainty si duraa laaffisaa jechuudha. Provide a more rational and fact-based produced for making decision. Murtii kan durattis rationalii fi faaktii ta'uu qabu. Deebisuu qabu. Baay'ee kan sababa ta'e yookaan dhugaa irratti kan hundaa'e dhiheeffamuu qaba jechuudha. Leads to success. It is kun gama milkiitti kan si dhiyeessu ta'a. Barbaachisummaan plaaningii keessaa milkii irratti kan si deebisu. Kan siin deemu ta'a jechuudha. It is planning as not guarantee success. Wabii kan namaaf kennu ta'a jechuudha. Does guarantee success. Inni biraa focus attention on the organizational goals. Inni kun akka xiyyeeffatu godha jechuudha. Dhaabbanni isaa irratti akka xiyyeeffatu. Karoora baasee erga baasee akka xiyyeeffatu godha. Barbaachisummaa planning. It is help to focus on organizational goals and activities. Kun focus kan inni godhu organizational goal irratti guduraatu kan jenne dhaabbata irratti karoora dhaabbatichaa yookaan gochaa dhaabbatichaa hojjetamu irratti kan dhaabbatu jechuudha. It is coordinating the resource of the organization more and efficiently. Qabeenya dhaabaa irratti coordinate akka ta'u kan godhu focused attention on the organizational goal irratti jechuudha. Focused godhaa jechuudha. Resource of the organizational irratti coordinate godhee kan nuuf qabu jechuudha. Okay, it is facilitate controls. To'annoo mijeessuu irratti maaltu hojjetamuu qabaa kan jiru. In planning, the managers gets goals and develop plan to accomplish these goals. Hoogganaan karoora baasuun kaayyoo isaa ni arga. It is gets goals. Development plans akka karoora isaa guddatu develop akka ta'u accomplish these goals akka ta'u godhaa jechuudha. And as these goals and the plans then becomes kaayyoo fi karoorri kan ta'u yoo ta'e standards of benchmark against which performance can be measured. Performansiin yeroo herreegamu yookaan to'atamu akkasuma xumuramu measured akka ta'u kan godhu ta'a jechuudha. Akkasuma the function of control is to ensure the activities conform to the plans. Gochaanis ta'ee walitti dhufeenyi hojiitii fi karooraa wal simachuu akka qabu kan godhu jechuudha. Control yeroo wal goonu jechuudha. Akka wal simatu kan godhu ta'a jechuudha. Hojiin namni hojjetuu fi hojiin gidaangidee irratti barreeffame similar to the same yoo ta'e it is facilitate control godhu jirra jechuudha. Okay, plans can be classified on this. Planning classified sadeen kana qaba. Inni dura repetitiveness irra deddeebiidhaan plaanii hojjetamudha. Akkasuma timely dimensions hanga yeroo irrattis akkasuma scope dimension or breadth dimensions hanga bal'inaatiin kan
planning baafamudha jechuudha. And the first classification of plan based keessa it is repetitiveness kan jennuun ha irra deddeebiidhaan karoora san baafatan. The standing plans karoora dhaabbataa tokko baasu repetitive jechuun wanta irra deddeebi'u tokkoof dhaabbata karoora dhaabbataa tokko kan baafame repetitiveness ta'ee jechuudha. Are established set of decisional and used by managers to deal with recurring and organizational activities. Karoora faayidaa irra oolan yaadootaas dabalatee irra deddeebiidhaan qoolachuudha yookaan hooggantoonni jechuudha. Manaajeroonni san kan isa kana qoolatu yookaan akkasuma akka faayidaa irra oolaniif irra deddeebiidhaan kan hojjetanii jechuudha. Manaajeroota jechuudha. Whenever organizational activity occurs repeatedly, a single decisions or set of decisions can effectively guide those activities. Sosochii dhaabbataatiin irra deddeebiin wanta argamu milkiin isaa akkasuma irra deddeebiin kan itti fufu ta'a jechuudha. Repeatedly yoo kan ta'u ta'e wanti nuti hojjennu yeroo hunda wanni inni fidaa ooluuf yeroo wanni inni fidus faayidaa inni irraa argamus akkasuma repeatedly ta'a jechuudha. Planning repeatedly tokko kana jechuudha repetitive yeroo ta'u. And the one established standing plans allow managers to conserve time used for planning decision making because similar situations are handled in a better predetermined consistent managers. Akka hundeessaatti yookaan akka man establisheeritti karoorri dhaabbataan tokko akka yeroo bal'aa siif kennu taasisa. Yeroo bal'aa akka siif kennu taasisa. Planning san jechuun it is conserves the times. Yeroo bal'aa siif kenna jechuudha. Eessin cinqu jechuudha. Because sababni isaatis gochaan san amaleeffatamee waan jiruuf irra deddeebiidhaan mariin isaaf hin barbaachisu jechuudha. Maaliif yoo kan jettan ta'e amma fakkeenyaaf dhaabni tokko wanta tokko irratti jabeenya qaba haa jennu. Jabeenya san irratti marii hin baasu. Akka gaafa dura isaa dhibee isa akkanatti jajjabeessuu irratti akkanatti tokkummaa bakka tan akka irra deddeebi'amu. Gaafa isa dura dhibu san yeroo itti fudhatee jira. Akkasuma marii irra gaggeessuudhaaf yeroo meeqa irratti fixee jira. Isa kana akkas godhee jira. Garuu amma eega repetitive ta'e hojiin san mariin isaa hin barbaachisu. Mariin kan waan isa dibanii khabiraat irratti kan hundaa'u ta'a. Repetitiveness faayidaan isaa tokko kanaa jechuudha. And the standing plan including the following karooratti fayyadamuun yookaan karoora dhaabbataan kanneen kanaas ni dabalataa jechuudha. Karoorri dhaabbataan standing or singling san. Okay, inni kun mishinii qaba, objectivii qaba, ergama qaba, hayyoo qaba, strateejii qaba, poolisii qaba, producers adeemsa qaba, tooftaa qaba, akkasuma rules seera qaba. Erga bahee uummanni haaluma mishinii fi objectivii fi poolisii fi ruulsii fi meetoduma kana irratti yoo kan deeman ta'e repetitiveness waan ta'uuf milkiin nuti argannus akkasuma repetitiveness nu fida jechuudha. Okay, it is a single use plans hajoo kan irratti jechuun isaa pilaana is tokkuma fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf paartiin tokko dhufee pilaana waggaa 5 waggaa 8 yookaan 10 yoo qabaafus ta'e yeroo takka paartiin san filannoo irratti kan kufu yoo ta'e paartiin bakka san bu'ee pilaanii isaan keessaa fayyadamu kan single ta'etu jira. Single use plans isaan san single use plans jennaan jechuudha. Detailed course of action that probability will not be repeated in the same form in the futures. Karoorri kun yeroo muraasaan kan turu ta'a jechuudha. Not be repeated irra hin deddeebi'u. The same form in the future. Fuulduraafis akkasuma wal fakkaataa hin deemu jechuudha. Adeemsa jijjiirratee dhufa garuu karoorri isaa
karooruma akka gaafa the single useriiti malee maquma fajijjiirrataa jechuudha. Misooma irratti haa ta'u amma fakkeenyaaf dhaabni duraa dhaaba mallasiin baasee irratti waa'ee misoomata irratti kan biraa dhaabni amma hoogganaa jirus yoo kan baasu ta'e misooma ta'ee garuu jijjiirama maqaatii fi wantoota xinnaadhumaan addaan bahaa jechuudha. It is example plan to expanding the farm. Kaampaaniilee yookaan abbootii farmii ta'aniif karoora bal'aa baasuu fi isaaniif mijeessuu wantoonni akkanaa kun single use planidha. Mootummoota irratti yoo argitan taate isaaniif haala mijeessuun mootummaa hunda irratti irra deddeebi'amedha. Grand Millennium Dam on the Nile River akkasuma bishaan abbayaa hidha laga bishaan abbayaa irratti kan wal fakkaatu akkasuma construction cost labor availability and locations isaan kana irratti hojii single use plan kan hojjetu ta'anii jechuudha. Okay, barattoota keenya irraa asirratti nuuf gaham barnoonni keenya irraa asirratti qolaabbatee irra bareedaadha. Yeroonis yoo heddummaatee akkuma jedhamu yeroo heddummaatee xiqqishoo nama dhibu waan ta'eef the major type single use plants kana kan qabannee dhufnu ta'a guyyaa dhufutti arraaf barnoonni keenya kana fakkaata. Ammoo wanti siif dhaamu biliseen keenya kan barnoota irraa nama dhabee akkasuma qo'annaa irraa wanta qo'achiisu dhabee taa'us kan jiru ni jira. Share godhaa telegiraama garaagaraa irrattis akkasuma feesbuukii irratti akkasuma namoota waliif dabarsuudhaanis akkasumatti wal jajjabeessaa share waliif godhuudhaan barattoota keessan hundaa waliin gahan isiniin jedhamu. Arraafanii asirratti nuuf gahaa jeetii nyaata jabaadhaa qoodhaa galatooma.